Jira jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Jalqabarratti bara haaraa bara 2022 fi ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun ajajni olaanaan ABO dhaamsa jajjabaa uummata Oromootiif dabarse. Uummanni Oromoo mootummaa isa bakka bu'ee dantaa isaaf dhaabbatu dhabuu irraan qabsoo waggoota dheeraaf gaggeesseen har'allee bakka hin geenye hawwii fi fedhii uummata Oromoo kana guutuuf sochii ABO'n dachee Oromiyaa dhuunfachuuf qarree fi qeerroo Oromoo hirmaachisee qabsoo bilisummaa fi walabummaa gaggeessaa jiruun injifannoolee gurguddoo argamsiisuun sadarkaa haalamuu hin dandeenye irra ga'ee jira kan jedhe ajajni waraana bilisummaa Oromoo wareegama hanga ammaatti baafamettis firii gochuuf bara 2022 waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessuun dirqama duraa gochuun qabeenya beekumsaa fi humna namaan gabbisuuf haa hojjannuun waamicha guddaa ajaja olaanaa ABO bara kanaati. Baga bara haaraa 2022tiin isin gahe. Barri haaraan kunis bara uummanni Oromoo diina isaa ofirraa kaasee bilisummaa fi walabummaa isaa itti gonfatu akka ta'u akkasumas diinni uummattoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru bakkaa ka'ee hawwii fi fedhiin uummattoota itti guutamu akka ta'an hawwa jechuun ABO'n ergaa baga geessanii dabarsee jira. Oduu keenya itti aanuun jilli abbootii gadaa Karrayyuu tuutni gadaa Michillee 14 humnoota biltsiginnaatiin ajjeefamuun namoonni 23 ammoo qajeelcha poolisii magaalaa Moojootti hidhamanii turani. Namoonni 23 kanneen qajeelcha poolisii magaalaa Moojootti hidhaman keessaa namni tokko reebicha poolisiitiin ajjeefame. Namoota 22 mana hidhaatti hafan keessaa 6 gaafa muddee 30 bara 2021 hiikamanii jiraachuu jiraattonni aanaa Fantaallee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Namoonni hiikaman kunneenii fi kanneen mana hidhaa keessatti hafanilleen reebicha poolisiitiin miidhamanii jiru. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo fi naannawa ishee keessatti sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru hordofee waraanni Abiyyi Ahmad lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwachuun gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo naannicha jiru yeroo garagaraatti tarkaanfii fudhatu cimsee kan itti fufe yoo ta'u torbeewwan dabran keessa miseensota waraana Abiyyi Ahmad hedduu booji'ee jira. Aanaa mi'eessoo araddaa deemaa iddoo hukkoo ja'amuu fi araddaa hargitti keessatti waraanni Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiifna jechuun diroonii fayyadamee boombii bosonatti darbachaa oolee jiru kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Ijoo keenya xumuraatiin kutaalee Oromiyaa mara keessatti hidhaa ajjeechaa saamichaa fi dararaan adda addaa uummata nagaa irratti humnoota nageenyaa garee biyya bulchaa jiraniitiin raawwatu akkuma itti fufeetti jira. Godina Wallagga lixaa aanaa Sayyoonoolee ganda lalistuu Geecootti ji'a dabre jechuunis gaafa 27 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humnoonni addaa poolisii Oromiyaa milishaa gandaa waliin ta'anii sababa tokko malee maatii tokko keessaa nama 2 abbaa fi ilma ajjeesuun loowwan isaanii saamanii jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Maatiin ajjeefaman kunneen abbaa fi ilma ta'uu kan eeran maddeen maqaan isaanii Darajjee Abdiisaa fi Ismaa'il Darajjee kan jedhaman ta'uu himani. Kana malees jiraattota gandichaa irratti birrii 600 ramadanii tokkoon abbaa warraa irraa birrii 2,200 saamaa jiru. Kan gaaffii dhiheessee fi kan kafaluu hin dandeenye mana hidhaatti guuramaa jiru jechuun haalli uummanni keessa jiru hammaataa ta'uu ibsanii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabanne isa kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneen oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen afanii waliin turtii gaarii.